masara abbaa Jifaar keessaa eenyu akkas ijaare beektaati. Abbaan Jifaar eenyu waamanii ijaarsan beektaa? Abbaan Jifaarii baasii habaasan malee maaloo habaasan malee sheekotii Arsii waamaniiti. Sheekotii Arsiitu dhufee ijaare. Masjiida 40 seena qabeessa masjiida waggaa 100 ture adda Jimmatti daawwatamu sana abbaan Jifaar Arsii waamanii ijaarsisan. Masjiida sibiraa qabdi abbaa masjiida sibiraa maaluma jetteetu marabni kan kee waajjiree yaadara rabbii sana rabbi atuma birmaduudha ilmoo namaati rakkoo abbaa keetii rakkoo haadha keetii rakkoo jireenya keetii si baay'ee. Afurtamaa jechuun immoo masjiida kana gaa masjiida abbaa Jifaar abbaa Gombool masjiida afurtamaa jechuun immoo kana fakkaata jechuudha. Akkasitti bareeda gaa. Bara sana kan hojjetame dhagaa waan nama ajaa'ibu. Dootii dhihoo kana minaani waggaa darbee minaan kumtaala 5,000 ijoolleen naannoo Jimmaa jechuudha walitti qabdee ijoolleen ati Jimmaaf jecha Arsiidhaan waa jetta Arsiin hamba jette duris akkanatti camne immoo seenaa utuu silaa seenaa beekte waa tokko walitti dubbattu silaa obboleettii koo jettee maxxanfatteef wallahi roorroon kee roorroo kooti jetteet ba'aan kee ba'aa kooti anatu sirratti dhiise jenna maaliin qabdee anatu qarnuutti isin taasisuu har'a wallaalummaa taftee biyya abbaa dhayxee ergamtuu arabaa diinqa keessatti abbaan barbaade ergaasii ergatee kan silaa ilmoo kee guddiftuu ilmaan arabaa guddisuudhaan mudattee silaa siin jedha isa sanatu silaa si guba silaa amma wallaalummaan biyya keessaa nama baasee jennaani ani wallaggaa achii rafu isa wallaggaa achii rafiitii dhabu rakkoo keessa jiru bari yoo raftee bulte bari namummaan kan keetu hidhuudha bari yoo ilmni akkuma ciiseensi qabee kan si iyyaadin sana jalaa jirtaa jechuun sirkaa yoo badee of barbaaddachuu qabda bari maaliif innaan fafaa barkun uumama immoo wantan siin jedhaa jiru kun uumamaa beekadhu. Waliyaaduun uumama bar yoo waan isin dhibu rakkoo jidduu kana nu ijoolleen ba'aa Harargeetti argame rakkannee sa'aatii nuti sila maashinii bitachuudhaaf kaanitti hongeen biyya irratti bu'ee Booranatti bu'ee akkuma isin argaa jirtan bakka adda addaatti bu'ee kana hamma yowwanaa argitaniitu taanaan rakkoon ummata saba biraa afaan biraa dubbatu rakkoon keenya moo rakkoo jaraatii miti. Dhagai atis yaa ijoollee badhaadhina deeggartu badhaadhina achi yookaan biraa jiraatiif deeggari. Dhagai ati yaa ijoollee adda bilisummaa Oromoo deeggartu 550 deeggartu abbaa barbaade deeggartu na dhaggeeffadhu. Sigalee sababa hongee Harargeetti bu'ee fi Jimma hin rafne sababa rakkoon si komandootti rakkoon akkanitti wali dheetaa dhaggeeffadhu. Ambi biraa namnichi ati atammaa diqqoo asirratti waa jetteen yookaan abalu seeniin jedhu ani hin beeku nagarreesi nan dhagaye immoodha. Hoborsoo waggaa lamman darbe waggaa tokkoo fi ji'a meeqa hoborsoon dhaqe. Naannoo hoborsoo jechuun immoo raayituudha akkuma isin beektan gammoojjiidha. Hawaasatuyyuu waan adda addaatiin waammatee jennaan dhayine yeroon hoborsoon dhaqee achi jiru seenaa ajaa'ibaa abbaa kiyya irratti waan ga'e jedhee lafeen koo tokko natti hime jechuudha. Masjiida tokkotu jira waggaa 33 ummanni biraa keessatti mana fincaanii godhate. Utuu raayyaa abbaa machaa duniyaarra jiru, utuu atis duniyaarra jirtu, utuu namni hundinuu duniyaarra jiru, isinii galee masjiida waggaa 33 sababnoo maali waaqoo guutuutu halkanitti salaate. Shoo waaqoo roorroo kootu gabbaase maali ijoollee maa rabbii jedhaati. Abbaan Jifaar sababa kootiif sababni isaanii makkatti mana ijaaraniif لم يستحقون حق إجراتي متي أتفانين فارسوداف أولا غنغون نبرنو أني في فكيني كنكو واقو كوتو فارسوداف فكين غردو فكين ينتو برن فارسوداف أولا غنغون كوتو بر واجتشو وان براتي فارسوداف أبراهي كنموتي واجتشو متي فارسوف وان أولا غنغردوان محمد كجاك أندوتي نميچه من هيدا كيسة ترايا بامچاتي جيچا ورے گمے من هيدا كيسة تدوه سنا
Ani bari ijoollee maa akkamitti sadarkaa kana of wallaallee na dhibee baay'ee na ajaa'ibee hammallee sadarkaa kana yoo jiran cabneerraa wantani masjiida Abbaa Jifaar masjiida Abbaa dhaqii seenaa qoradhu sittimu Abbaa Jifaar Abbaan Jifaarii sheekii Arsii fidanii bira ka'anii hogeessi baay'ee jabaan tokko isa ture isatuyyuu horii Abbaa Jifaar irraa fuudhee lafa safaranii itti kennanii masaraa mootummaa keessatti isatti jaare maal jettaqa ishii isa moongalchita moo akkam goota innoo hoo yoo wana hidda kee keessa iyyuu dhabamu maaltu beeka nuti ummata argobbaa simatee argobbaa ummata ofii godhatee qabeenaa simatee qabeenaa ummata ofii godhatee ummata sabaaf sablammoota ummata ofii godhateetu waliin waa jedha maa inuma fafoofne mijool inuma salphanne mijool qe'ee kan koo kana asii dallaan kan koo kana asii itti dallaan baatii waa jechuu jechuun bar qe'ee keessaniif kabajaan qabne amma mucattiin kaleessa duutee jedhamtu sun hundi isaatuyyuu sababa maaliif yoo jettan sababa godaansaati godaansi kun utuu nuti duniyaarra jiru eessa ga'ee dhaabbata laaf amma huwoo namni ammayyuu sababan qubanne